إن شاء الله ونني الراد بتشو بربادة إسلامنا كان نمني قريني وما تقوس هي قد إجلالة جتون أحكام هدو تجرى مسألة هدو تجرى لبسي يصير مسمون سافهم تقفيت مدالة نما فالا كان فهم إمو إسلامنا كيس ورّا أتباسو دا فيالو يوكان إمو warra bid'aa tirkisuudha warra jallattoota tirkisuudha yaalutu jira kanarraan yoo rabbiin nama tokkollee qalbii isaarranaa kaa'eef waan kanarraan ergaa gabaabduu haasa'uu barbaade assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahi irrahmaani irrahiim alhamdulillah salaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah ammaa ba'd وبلين إسلاما ربين إسلام ما كان نوكني مسلما نقول يجتشوف الحمد لله رب العالمين فارون كنساتي وفي كينيا دنديني وانتو كراوچون دندينيو غرو رب منو لا في سجنان إسلامنا كان قبني الرجرة إسلامنا كان مو أكا ربين اتنواج جيجر التديمو تنرى برباچي سادا قرآنا في حديثة رتهن دوفني حديمس قرآنا في حديثاتين ديمو تنرى برباچي سا فهمي كنسمو أكاتا وردراني اتفهماتران نور جرتو الرؤبة وانتئف حديمس جراستين تليو بنيلا اللي حديمس جرا بري اتين ديمو تبرباچي سادا كانما وجين فهمين ما غراغرة تودندا إني عالمني توكو يوكان مو إمامني توكو فهموف إني إمامني توكو فهمو غراغرة تودندا يرو غري غراغرة تودندا كنمو وان فكيناف نمني إرغة توحيد الرتي توكو تاي إرغة ربين توكو جومسي توحيد سريت إيغتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرغما ربي تجري أركان اسلمنا أركان إيمانا إحسانا نمني إرغا يغتي مسألة فقهية رتي وبنون ما والأبو ومجرو كان صحابتايو بنون جرا والأبو والأباتره مسألة غري غري رتي والأباتره وبنون جرا أكاتاني تجري فهمانو inni tokko siroo waan tokko fahamu faallaa diiniin deema jechuu osoo hin taane diiniidhuma kanan eega jechuuf gar tokkotti fahama inni tokkos diinii kana akkuma inni jedhamaa jirutti ergaa geggeessa jechuudhaaf gara biraatti fahama sahaabumti lama fahamii garaagaraa yeroo tokko tokko fahamuu danda'u jechuudha mas'alaadhuma tokko irratti hubannoo garaagaraa fahamuu danda'u inni kun wama jiruudha zabana sahabaas sahabota booddees khilaafni hedduutu jira khilaafa yeroo jedhamu namni gariin akka inni itti fahamu wama irratti wal lolamu wayii waan irratti wal arrabsamu waan irratti wal tumamu wayii yeroo khilaafa jedhamu khilaafa jechuun hubannoon ulamaa irratti waa wal dhabee jiru wayii jechuudhuma hubannoon a'immootaa waan irratti wal dhabee jiru fakkeenyaaf a'immaan arfan imaamummaa a'immaadhaan beekamanii jiranu mas'alaa hedduu irratti hubannoon jiraa wal dhabaadha mas'alaa baay'ee irratti wal dhabaadha adeemsa aqiidaa adeemsa tawhiidaa keessatti garuu hundinuu tokkuma laakiin mas'alaa hubannoo garaagaraa irratti immoo baay'ee wal dhaba inni kun immoo jara garaagarummaa qabu jechuun kennu garaagarummaatu walakkaa jaraa jira jarri kun aqiidaan jaraa garaagara jechuu miti hadiisuma hubannoo irratti gariin jaraa hadiisuma tokko yeroo argatan hadiisa kana irratti hirkatanii mas'alaa hedduu irraa akkaataa fahamii jaraatiin irraa guurratanii hadiisni gariin jira ga'uu dhabee jennaan akkasitti yeroo tokko tokko dogongorri argamuu danda'a yeroo baay'ee yoo argamuu danda'a inni kaan immoo hadiisa baay'ee fayya argateeti faallaa
inni ammaatti fahame faallaa danuu garaagarummaa danuu argamsiisuu danda'a. Wanni kun zabana duraanii sana hadiisnis akka ammaa kanatti jarra akka Bukaarii jarra akka Sunanaa jedhaman kuni kitaabni walitti guuramee yeroo sanatti bakka tokkotti argatamuun hin cima. Amma yeroo ammaa garuu laafaadha. Hadiisa irra ga'uunis mas'alaa garaagaraa irra ga'uunis yeroo ammaa alhamdulillah laafaadha. Osoo itti fayyadamuun jiraate utuu khidmaa diinii kana rabbi nu laaffise yeroo ammaa laafaadha. Jarri cinqamanii halkaniif guyyaa irribatti dhabanii qaamatti dhabanii akkasitti diinii kana ofirra dabarsanii wannan jechuu barbaade isliminnaa kana nuuma xiqqoo wayi goone waan dhiphoo wayi goone ilaaluu hin qabnu. Bal'ifnee ilaaluu qabna. Mas'alaa garii akka ani itti fahamuuf akka namni biraatti fahamu garaagara ta'uu danda'a. Kun nama waliin lolchiisu. Yookaan isan fahamee jiru kanatu utuu sirriitti keessa deemne ilaalle sirrii ta'uu danda'a. Yookaan immoo kan koo dogongora ta'e kan isa kaanii sirriitti osoo xiinxallee ragaatti barbaannee ilaalle kan isaa sirrii ta'uu danda'a. Garuu immoo namni gaafa ragaa irratti hundaa'ee ijtihaada godhee diinuma nassaruudhaaf kanaaf mas'alaa fiqhiyyaa irratti namni wal dhabuun hubannoon isaa wal dhabuun isa tokkoon jallataadha innee isa tokkoon sirriirra jira jechuu osoo hin taane yoo dogongorrii fagalaan jiraate dogongoreera jechuudha malee wal jallisuun bidaatti wal hirkisuun achi wal fageessuun nurraan barbaachisu. Nama achi cunqursanii jechuurra ihtimaala irraa barbaadu kanaaf mala tarii kana yaadeeti abalu kun akkana jechuun kana yaadeeti jennee irraa fassaruutu barbaachisaadha. Yeroo nama tokko irraa dogongora wayii waan dogongora fakkaatu wayii yeroo argine abalu kun dogongoreera abalu kun maal ta'eera jennee itti laxxafuurra amma danda'amuun tarii kana yaadee jedhe jennee gara sirriitti harkisuutu barbaachisaadha. Ta'uu danda'as immoo namni kun yeroo jecha kana haasa'u waan khayriitti yaadee haasaa jira ta'uu danda'a. Wanni inni haasa'u kun garuu waan khayriidhaafis malaa waan biraatiifis kan malu yoo ta'e nu isa gara khayriitti achi harkisnee kanaaf jedhaa jira. Kanaaf jennee gara khayriitti wal harkisuutu nurraa barbaachisaa. Kanaaf isliminnaa kana bal'ifnee ilaaluu qabna. Nama tokkotu dhiyoo kana wal arginee dhiiga wayiitu nama sanatti faca'ee jira. Dhiigatu uffata isaatti bu'ee jiratuma jennu salaanni wayii ga'ee salaata kana salaatuu fi dhiigni najisaadha moo xahaaraa nuun jedhan wal bira jijjirra. Achumaanii dhiigni kun egaa khilaafa qabaa. Warri gariin illee xahaaraa jedhu warri gariin najasa jedhu jennee irratti haasofne yeroo jennumaa islaamummaan kun lamaa jedhe. Islaamummaan kun lamaa jedhe. Hubannoo dhabuudha duraanii akka hubannoon namaa diinii kana keessatti mas'alaa fiqhiyyaa keessatti akka hubannoon garaagara jiru inni hubateen jiru waan ta'eef kanaafuu nama suutumaan hubachiisuudha. Warri najasa jedhe kana irratti hirkateeti warri xahaaraa jedhe immoo kana kanatti hirkateeti irra garuu kana bareedaadha jedhanii illee waa namaa ibsuu bareedaadha. Mas'alaan khilaafa qabu hedduutu jira. Mas'alaa kana immoo hundaafuu haasa'uun barbaachisaadha. Aalimni inni kana jedhe kanaaf inni kana jedhe kanaaf inni kana jedhe kanaaf jennee laakiin immoo raajihiin warri wanni ragaa jabaa qabu kana inni suutaan haasa'uutu barbaachisaadha malee isa tokko arrabsinee isa tokko faarsuun ulamaa xinneessuun a'immaa xinneessuun nurraa hin barbaachisu. Amaanaa ilmii eeguu qabna. Amaanaa diinii eeguu qabna. Amaanaa sunnaa eeguu qabna jechuudha. Kanaaf namatti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Nama amaanaa diinii kana eegu rabbi nu haa godhu. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.